Shamarka fuula jira jirtu hordoftoota olaanaa jirtudha. Kan nagaa keessan inni qaaqotee yaadannoo Rabbii haa ga'u. Har'a immoo kutaa lammaffaasaa callee aadaa Wallaggaatan qabadhe isinii dhufe. Kutaa lammaffaa sana hordofaa isin jira. Yuutuubii kiyya laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a. Akkuma argitan kan akka kun aannan kun isa xumuraati. Callee bifa kan akka duraan hojjennee jirra. Inni kun kan mormatti hidhanne jechuudha. Katti wal qixxeechinee laalla dura. Booda yaala kana asirratti gudunfina kan mormaati jechuudha kun. Eegasii dura diimaa dirra irra callee diimaa fudhanna jechuudha. Bifa kanaan kan akkatti dirra.
kana amma kan bifa kanaa sirreessa sirra waraana jechuudha. Kamar kita kana ka xumureera sirra marqana haala kanaan ka baay'ee bareeda. Amma kirrii qofa jechuudha sirratti. Kuni kan harkaati jechuudha. Haala kana asirratti mul'ifna. Kan immoo kan mormaati. Amma callee kan hin hojjenne callee naannoo shawaadhaan hojjenne alaabaa abbaa gadaa bichaan inni hojjedhe. Callee naannoo shawaatti isiniif hin hojjedhe shaalaan lafa rabbi jedhe. Garuu kan naannoo hundaayyuu hojjedhee jira. Kan naannoo shawaa qofaan hin hojjenne. Kan naannoo shawaa akkuma beektan dooqaan hojjetama. Dooqa yaqa ijoollee daa'imni harka irratti godhatanii isaan uffata irratti hojjetama jechuudha. Isaan immoo gaafa tokko isiniif hin hojjedhe garuu inni tokko immoo alaabaa abbaa gadaa uffatan baay'inaan. Alaabaa abbaa gadaa immoo hojjedhee jira. Kan naannoo Gujii hojjedhe naannoo Gujii gurraachaan hojjedhee jira. Callee gurraachaaf adiidha. Naannoo Gujii hojjedhee jira. Yuutuubii kiyya jala seenaa daawwadhaa. Callee aadaa baay'eetu jira. Aadaan hundumaayyuu nama jira jechuudha. Viidiyoo isaa guutuu isaa hunda jala seentan hin argattan. Haala kanarraa kuni kan addatti hidhannuudha. Kuni kan mormaati. Kanarraa mormatti hidhanna. Kan mormaa kan harkaati. Kan mormaa kan addaa kan harkaati. Kanarraa akkasumarratti xumurraa kutaa sadaffaa isaanii walitti deebina kan gurratti godhannu jechuudha. Nagaan aadaa.